Akkam jirtu hordoftan keenya kabajamoo kanneen chaanal Afrikaa Samsung irratti hordoftan nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isin nuuf qaqqabu isiniin jedha. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha. Barnoota keenya kan har'aatiin walitti deebinee jirra. Barnoota keenya kan har'aa keessatti istoorii Facebook keessanii irratti viidiyoo sakandii 20 ol ta'e akkamitti akka isin maxxansuu dandeettan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa hordoftan keenya jechuudha yeroo baay'ee jechuudha istoorii Facebook irratti viidiyoo sakandii 20 ol yeroo maxxansinutti istooriin Facebook keenya irratti guutuutti viidiyoon sun nuuf hin maxxanu jechuudha. Irraa nu jalaa cita. Kanaaf karaa kamiin akka isin viidiyoo sakandii 20 ol ta'e isin istoorii Facebook keessan irratti maxxansuu dandeettan isinitti agarsiisa. Hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana turaa isiniin jedha. Kanneen gama chaanal Afrikaa Samsung haaraa dhuftan chaanal Afrikaa Samsung akka subscribe gootan isin beeksisa. Akkasumas viidiyoo keenya kan daawwatan like share gochuudhaan hiriyoottan keessan biraan nuuf gahaa isiniin jedha. Egaa hordoftan keenya jechuudha gaaffii fi yaada qabdan koomantii nuuf kaa'uudhaan nu jajjabeessaa isiniin jecha gama barumsaatti isin dabarsaa hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan nafaana turaa. Tole egaa hordoftan keenya jechuudha maal gootu meeseenjara keessan irra ni galtu jechuudha. Sana booda meeseenjara keessan irra haala kanatti erga galtanii booda nam tokko filachuudhaan meeseenjara keessan irra nam tokko filachuudhaan al tokko ofirratti kilikni gootu. Sana booda jala kanatti gabbuudhaan iddoo fakkii gaalarii jirtuun irratti al tokkoof kilikni gootu. Sana booda faayila keessan keessaa viidiyoo istoorii godhachuu barbaadan yookaan immoo istoorii Facebook keessan irratti maxxansuu barbaadan san ni filattu jechuudha. Sana booda viidiyoo kana an haala kanatti ni filadha. Sana booda erga haala kanatti viidiyoo keessan al tokkoof irratti qaaftanii filattanii booda maal gootu iddoo edit jettu kanarratti kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanatti istoorii Facebook keessanii fakkeenyaa fi irratti hidhachuudhaaf haala kanatti erga edit irratti kilik gootanii as geettanii booda as your story iddoo irratti kilik godhuudhaan istoorii Facebook keessanii irratti maxxansitu yookiin ammoo post gootu jechuudha. Kanaaf egaa hordoftan keenya jechuudha karaa kanaan viidiyoo kamuu yoo maxxansitan fakkeenyaa fi viidiyoo sakandii 20 ol ta'e jechuudha. Viidiyoon sakandii 20 ol ta'e yeroo baay'ee istoorii Facebook irratti yoo maxxansinu irraa nu jalaa cita. Kanaaf karaa kanaan isin viidiyoo sakandii 20 ol ta'es istoorii Facebook keessan irratti karaa kanaan maxxansuu dandeettu jechuudha. Kanaaf egaa hordoftan keenya jechuudha nama istoorii Facebook kiyya irratti maxxansuu hin barbaadu asumaan isinitti agarsiisee dhiisuu barbaada jechuudha. Kanaaf isin karaa kana fayyadamtanii viidiyoo dheeraa sakandii 20 ol ta'e istoorii Facebook keessan irratti karaa kanaan maxxansuu dandeettu isin jedha. Tole egaa hordoftoota keenya jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti viidiyoo keenya like share gochuu hin dagatina. Gaaffii fi yaada qabdan koomantii nuuf kaa'uun jabeessaa isiniin jecha waan nu daawwattaniif galatooma.